فاطمة. أنا من فاطمة ستمتى ساعة فاطمة تدوي كدولت بوالا إني وطن صوفي مامي إيش سامت شان يعني جدلهم إني يالقط إني ترى يتوقع نقدر يجي نومي يدو بابا فاطمة لا فاطمة تركب إني بابا لا فاطمة تركب لا فاطمة جنو كايد ما فاطمة أنا إثيوبيا صوفي تنش بيه يدشوا إسوانا بابانا بقى بابانا فاطمة بقى إني فاطمة بابا Dhimmimaan na qabachiisuu dide viidiyoo obboleettii keenyaa ilaale madaamii qilleetaamii kan quuftee ishiin asitti nan hojjedhaa waan ati barbaadde hunda nan hojjedhaa waan ati naan jettu hunda nan hojjedha rakkoon hin jiru yoo jettuunu anis hin barbaadu mana biraa hojjedhu malee anis hin barbaadu jettiin jechuudha. Jennaan obboleettiin keenya kun afaan hin beekneen afaan hin beeku jetteen cannaqamnee zim jetteen dhaabbannee afaan beektuun ani mana kanaa si wajjin makiinaa hin seenu dallaalli na fidde Faaxumaadha waan ta'eef Faaxumaan dhuftee mana kanaa naafuutu yookaan immoo Faaxumaatti haasa'ee ishiin kottoo naan jette ishii bira nageessita malee osoo ishiitti haasa'in kottee koo kaasee si wajjin makiinaa seenee hin deemu jecha jedhuun deebii deebisteef jagnaanaat ba'uunat goobaziidha. Ittaan kooree ittaan boone ijoollee baay'eedhaafis barumsa guddaa ta'uu qaba jechuudha inni kun. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma jalqabarratti argitanii akkuma jalqabarratti mureetti isinii galche jechuudha. Obboleettiin keenya kun mana madaamii jirti haarawaadha afaan hin beektu jechuudha. Innaa madaamin ishii anis hin barbaadu koottoo biiroon si geessaa jetteen. Biiroon si geessa yeroo jettuun afaan hin beekne ani osoon Faaxumaa dallaala xiyyatti naasa'in hin deemu si wajjin makiinaa hin seenuu jetteen. Kuni deebii sirriidha. Sababbiin isaa madaamonni hedduun sarraatinyaa haala kanaan fuudhanii manaa baasanii karaa irratti gatanii biraa deebi'aniitti hin baddee yeroo ishiin badduun nuun agarree bakka ishiin jirtu hin agarree jedhanii madaamonni kaadanii ijoollee hedduurraan rakkoo ga'an baay'eetu jira kumaatamaan kan lakkaawamtutu jira jechuudha. Ijoollee akkasiis rakkoon hedduu kan irra ga'e baay'eetu jira. Kanaafuu amma isheen tuni deebii tikikkilii deebii sirrii deebistee fi innaa hojiin barbaaddu hojii barbaadamoo Itoophiyaa galuu barbaadda jettee mu gaafatte jenna lakki ani biyyaa kan dhufe hojjetachuufan dalagachuufan Faaxumaan biizaan kee dhufee jira koottu deeminaan jettee heeloonaan jettee ishiitu biyya kana na fide ammallee hanga Faaxumaan heeloo koottu gara biirootti deebi'i mana biraas jijjiira jettutti ani kottee koo mana kanaa hin kaasu jette. Dhugaa kuni mirga ofii kabachiifachuu jedhama. Dhugaa maaliif jennaan madaamin takka gizee mana biiroodhaan nama fudhattu alaafinnatii fudhatteeti jechuudha. Ani kafiila nan ta'aa fi iddoo rakkoottis waamamaa iddoo rakkoo yeroo rakkoon tokko ishiirra ga'e kan dhiyaatu ana kan jedhu farramteeti jechuudha. Kan madaamin takka biiroodhaan nama fudhattu nama fudhatan malee zim jedhamee nama hin fudhatamu jechuudha. Kanaaf har'a micayyoon tun iddoo ishii faana zim jettee makiinaa keessa seente biiroo keessa yoo biiroo geessuu baatte karaatti gatte madaamin tun hin baddee yeroo ishiin baduun kunis waan isaaniif carraa itti waa ofirraa dubbatan waan ta'eef hin baddee hin argine yeroo ishiin baddus hin argine manumaa dhabne yoo jedhanii homaa tokko irra hin ga'u jechuudha. Inni galeemi kanaaf fuutee karaatti biiroodhaan donga'iin karaatti gattee deebuu dandeechi. Ijoollee baay'ee madaamonni gataa jiru waan ta'eef inni galeemiti. Mucayyoon tun immoo fuulli ishiin beeksisaa hojiin illee baay'ee rakkiseera rakkattuudha dhugaa garaana nyaatte jechuudha. Sirritti nama rarte ijash irra deddeebi'ee tanan viidiyoo kana ilaalee yaa Itoophiyaa rakkinuma Itoophiyaa yoomuma nurraa dabarti yoomuma nus nama taana kan jedhu dhugaa hundumti keenya jireenya kana keessa jirra. Asumarraan illee ka hojiin baranaa sahaanii dhiquunis hojii isaanii gaarii kanaan oduu akkana nama godhanii hojii isaanii amma hojjetanii amma irra deebanii hojjetan amma hojjetanii amma irra deebanii hojjetan kan misgaanaa hin qabne dhugaa dubbachuudhaaf isa kanaanu gaafa akkanatti namatti dubbatan waan ati barbaadde hunda nan hojjedha hojii kamuu nan hojjedha waa'ee hojiin assaabini afshir jettee gizee ishiin itti dubbattu zim jettee hojii ofii hojjetacha yeroo ishiin itti dubbattu baabaan dhufee hanga Faaxumaan dawwaltee saniin booda baabaan dhufee na fuudhee biiroo san nageessuu qaba malee ani si faana biiroo hin deemu jetteen.
gobaziidha dhugaa. Afaan hin beeku jettee zim hin jennee. Afaan hin beeku jettee kottuti beenu jennaan zim jettee waan qabdu guurrattee hin kaane shaanxaa kee qopheeffadhu shaanxaa kee gadi fidi yalla sin geessa jetteen jechuudha. Ishiin immoo lakki jettee akka ijoolleen tokko tokko yeroo madaamonni akkana rifataniituma shaanxaa ofii fudhatanii wajjin ka'u jechuudha. Ishiin immoo lakkii jetteen hanga Faaxumaan dawwaltee baabaanis mana hin jiru bakka inni mana hin jirattillee hin ba'u jetteen sirriidha. Maal akka yaadde maaltu beeka madaamiin tun dhugaa dubbachuudhaaf. Yaanni mataa ishii maalidha? Kaameraatti daqqantee waan kana jechuun maalidhaa barbaachise? Kanaaf obboleettii keenya kanaafis namoonni baay'een sagalees ta'aa jiru. Akkasumas sagalee ta'aafidha. Dhugaa rakkinni biyya keenyaa kun shamarran keenyatti ijoollee keenyatti baay'ee taphachaa jira. Dhiirri bara kanaa shamara takka ni fuudha biyya arabaa ergachuuf haadha abbaa irraa baasa jechuudha. Biyya arabaa ergatee raawwate biyya arabaa deemtee haati manaa koo jedhee taa'ee birrii eeggata jechuudha. Gini siqaayin as keessa jiru meeqa jira? Wanti nu asitti taanu meeqa jira? Dhiiga ofii tufnee makaraa keenya argineeti asitti kan jiraachaa jirru. Isaan keessa isheentu nama tokkodha. Keessattuu yeroo haaraa dhufanii gizee afaan hin beekne afaan wallaaluun baay'ee nama rakkisa mana namaa keessatti. Mana namaa haaraa waaqa keessa baratanitti baay'ee nama rakkisaa. Keessattuu madaamonni amma mana isheetu namatti agarsiistu. Nama fiddi akkuma waan mana san keessa jiraachaa baanetitti manatti nama gadhiisti yoo waa hojjechuu baatte akkamiin hojjenne namaan jetti. Meeshuma mana isheetu kan namatti hin argisiifne hedduu jira jechuudha madaamonni bara kana. Waaqayyoon obboloota keenya bichaa obsa haa kennu. Shamarran keenya obsa haa kennu. Shamarran baay'een gola madaamii keessa ta'anii abdii kutachaa jiru. Jireenyi nu ga'e jechaa jiru. Inni akkas hordoftoota kiyya. Asumarraan dhaamsi ani dhaamu jechuudha. Ijoolleen kamuu keessattuu ijoolleen haarofti dhuftanii madaamiin takka beenuun deemna siniin jettee makiinaa keessa sin godhuuf yoo barbaadde eechan deemaa jettanii jalqaba gaafachuudha. Bakka akkanaan si geecha sababni hoo maali? Hojii keessa maaragaan hojjennaan sababni hoo maali? Akkana erga akkas ta'e erga biiroo nageechuu yaadde jalqaba irratti nan dawwala. Warra biiroo kiyyatti dawwale jalqaba dawwaliiti isaanitti taasise waan akkanaati dhufaan jira. Beekuu qabu dhaquu kiyya beekuu qabu. Odoo achi hin gahin yoo nan hafee yookaan karaa irratti yoo sin gattee deemte biiroo ga'uu yoo baatte biiroon si barbaada jechuudha gaafa sana. Garuu zim jettee gaafa wajjin ishiin beenu siniin jettee wajjin makiinaa keessa seentanii too sin fuutee kan deemtu yoo ta'e karaa irratti biiroo sanii yoo sin ga'uu baatte karaa irra sin dabsite biyya ormaa biyya kana keessatti namni nu beennu hin jiru. Firan qabnu nama hin qabnu obboleewwan hin qabnu nama beennu hin qabnu keessattuu namumti keenya kan afaan keenya dubbatu karaa irratti banne yoo nu argan nu fuudhanii galanii maallaqaan nu gurguratu fedhan nutti taphachiisu. Kanaaf ijoollee keenya adaraa keessan ijoollee micoota akkanan beekan akka carraa feesbuukidhaan wal barree yeroo sun tureera yeroo sanitti ani yuutuubii sin hojjedhu waan akkasiin hojjedhu jechuudha. Inni akkasumatti darbee wajjin haasofna oduma wajjin haasofnu micoon tun na jalaa badde jechuudha. Na jalaa baddee bakka ishiin buute dhabe ollaan irraallee badde hin jirtu bakka ishiin buute dhabe dhugaa rabbi micoo san ammallee numan barbaada garuu argachuu hin dandeenye. Lakkoofsa ishii immoo hin beeku lakkoofsa maatii ishii immoo hin beeku jechuudha waan sin garramu. Innaa yoo gizee sanis haarawaadhaaf afaan hin beektu turte. Anis gizee sanitti haarawaadha garuu reefu afaan barachaa irraa bilbilallee reefuma nu bitan yeroo sanitti. Inna kana wanni isinii kaasef ijoolleen akkanatti ka'anii badanii haadholiin ijoollee keenya dhabne dhala keenya dhabne nu barbaada kan jedhan hedduu jira. Inni hoo akkamitti bada yoo jenne yaanne haala kanaan madaamiin baaftee karaa irratti hin gatti tokko karaa irraa hin argataa fudhatee galeetti yookaan arabdootumatu argatee fudhatee galeetti tola hojjechiifata mana ofii keessatti dhosse maaliif seeranii fudhannee urfa argate yookaan immoo keenyumtillee fudhatee galeetti arabdootatti gurguratee maallaqa irraa nyaata jechuudha. Wanta akkanaa kunis hin jira. Adaraa keessan gizee madaamuun akkana isiniin jette wajjin kaatanii wajjin hin deeminaadha. Ergaa koo isa kanaadha jechuudha. Maaliif viidiyoo obboleettii keenya kanarraa barumsa guddaa fudhadhaa. Afaan hin beeku jettanii hin cannaqinaa isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Bye bye.